Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam jirtu. Annagaa kooti alhamdulillah galata rabbii. Egaa hordoftoota kiyyaa jaalatamtoota maamiltoota kiyyaa kan karaa YouTube kiyyaa siin akkasumas karaa chaanaala TikTok immoo jabenis TikTok kiyyaanis na hordofaa turtan. Akkuma beekamu nurraa meeshaalee adda addaa kan manaaf kan biiroos dhaabbilee hedduufis namoota hedduufis hojjechaa turre. Isaan keessaa immoo har'a kun hojii bareedu tan algaa kana fakkaattu kan akkaataan filannoo abbaatiin diizaayinii isaan nu erganii I think algaa warra Somaaliitiin itti fakkaata akka isaan screenshot godhanii nu erganii sana booda immoo kan nu ergame sana akkasumatti fa'aa goonee hojjennee kun bakka agartan kanatti komoodiin immoo isaa akka bitaa mirgaa kun guutuun isaa mastootiidha akkuma agartan kana algaa baay'ee bareedaa ta'edha meetira 1.80 hojjennee maashaallah bareechinee akkuma isaan barbaadaniif haaluma isaan fedhaniin akka isin agartan kanatti saddatti quality goonee hojjennee lafa kennee jechuudha. Kanaaf namoonni hojiilee akka kanaan hojjechiisuu barbaadan hojii makamu haa ta'u. Somaaleenis laman Ingiliizinaa Faransaay Taayilaand mana honu waan nu yaaddeessu tokko illee hin qabnu inshaallah. Kanaaf filannoo keessan irra dhaabbannee akka gaariitti ajaja keessan kabajnee isinii hojjechuudhaaf nuti qophiidha isiniin jechuu barbaanna. Walumaa galatti I think algaan kun wallaahi algaawwan agarraa hojjedhe keessaa illee dhugumatti algaa baay'ee bareedaa ta'edha illee raasgiin isaa yookaan karaa tiraasitiinis ol ka'iinsi isaa baay'ee guddaadha. Komoodiinoon isaa kunis akkuma agartan kana baay'ee kwaalitiidha. Saddatti yaala nama qaama takka waan tokkollee waan qirname jedhu kan hin qabnedha. Hanqina tokkollee kan hin qabne jechuudha. Haaluma kanaan immoo namoonni waan akka kanaa kana jechuu barbaadan meeshaalee Somaaliitti jettanii tasriifaawwan gurguddaa doolaaba algaawwan gosa garaagaraatiin everything laayitiiwwan garaagaraatiin kan create godhame hojjechuudhaaf karri keenya banaadha. Humna tokko wanti nu daangessu hin jiru. Kanaaf namoonni hojii akka barbaadan koottaa isiniin jenna. Akkuma agartan algaan kun masaabaa 3 qaba. Masaabaa 3 kun akkaatuma ajajamneen jechuu akkasumatti hojjennee komoodiinoon isaatis inni kun balbala takaafaachii qaba. Inni kun immoo masaabaa 2 qaba. Akkasumas tiraasgee san gubbarratti kun bakka sarara roga afreedhaan gurraachaan keessa godhamsan keessatti ganaadha ampuuliitti gala. Ampuulii tokko barbaadeen ture yeroodhaaf ni dhabe abbaa qarshii 2500 tokkotu bakka sanitti gala. Bakka laayitii of danda'e qaba jechuu walumaa galatti. Bataam garaamiina saddatti yaala wallaahi algaa akkaan bareedaa ta'edha. Namoonni meeshaalee akkanaa kanneen barbaadan karaa salphaa ta'een karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa duwwaa 91322 86 duwwaa 4 akkasumas 1321 duwwaa 6 akkasumas duwwaa 911 na argachuu ni dandeessu. Nurraa ajajadhaa nurraa xalabadhaa isiniin jenna. Kanaan alatti illee immoo namoonni soofaawwan gosa garaagaraa nu biraa qabdan kanneen majlisii nu biraa qabdan akka barbaadanitti majlisii kan taa'umsaallee kan immoo hirkannaa qofaallee akka barbaadanitti diizaayinii barbaadaniin kan isin hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf algaa tan immoo yeroodhaaf buleetiin teenya takka kana qofa miti isin ajajatte algaa kana doolaaba wajjin ajajatte ammaas tasriihallee kanuma of danda'e wajjin ajajatte tasriihaa by the way kan mana madaamiiti manuma madaami bakkuma bira jirturra dhayxee suuraa isii kaafattee viidiyoo isii wajjin nu ergite viidiyoo tasriihaa arabditti bira galtu san jechuudha. Akkasumatti hojjennee fi lafa kennee jirra xumurree jira walumaa galatti qalamii qofatu nu hafa isiillee akkuma xumurreen isin kan gadi baasnee viidiyoo jiru guutuu isin agarsiisnu ta'a jechaadha. So namoonni haala kanaan hojiilee akka kanaa barbaadan hojii boonsaa ta'e hojjennee isinis boonsinee ofii keenyaafis hojii isinii hojjennee gammachuu argachuudhaaf nutis karri keenya banaa qophii jirra isiniin jenna. So akka waliigalaatti namoonni hojiilee akkanaa kanneen barbaadan nurraa ajajachuu nurraa xalabachuu ni dandeessu. Free delivery dha akkuma beekamu kan yeroo hundaati. So kanaan wal qabatee namoonni kanaan dura nu bira ajajattanis kanneen hojiileen keessan isinii xumuramanii akka isiniif aman barbaadanis kan isiniif of qophiirra jirus hunda keessaniifuu karri keenya banaadha inshaallah. Warri immoo gartee meeshaan keessan nu bira ture isin harkaa tursiifneef immoo inshaallah dhiifama guddaa isiniin jenna. Dhiyeenya kana keessaas inshaallah meeshaalee hedduu akka ofirraa geggeessinu abdiin qaba. Akkasumas alhamdulillah ajajoota hedduullee isinirraa fudhachaa jira keessattuu gara majlisiif soofaatiin akkasumas gara meeshaalee kanaatiinis ijoollee naannoo nageellee arsiirra jirtan hedduun keessan ulfaadhaa galatooma. Akkasumas dudula adaabbaanis soofaaf majlisiidhaan baay'ee na boonsitanii jirtanii ulfaadhaadha. Arsiin kee gagaras immoo hasaasarraa kaasee boqojjiinis sagura keessallee haga ajaja lama nama lama sadiin tokko by the way hojii gurguddaa harka qabna.
achumaan zalaqee asallaa irratti soofaa tokko ni majlisii tokko ni qabna inshaallah sanumatti aansee hunda keessaniif akkaatama gartee ajaja keessaniitiin ofirraa geessaa kan deemnu ta'a jechuudha gamanumaan warroonni hordofaa turtan warroonni nurraa ajajataa turtanis ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada kun chaanaalii YouTube Nasruuti gara chaanaalii YouTube Nasruutiin gaafa dhuftan immoo gorsawwan biizinasii garaagaraa akkasumas maashinoota garaagaraa kan biyya keessaaf kan biyya alaatis maashinoota xixiqqarraa hamma gurguddaatti akkasuma immoo meeshaalee manaa kanas kan kana fakkaatan hojjannee isiniif ni dhiyeessina maashinoota immoo maashinoota gosa garaagaraa kamiyyuu ajaja keessan fudhannee ajaja keessaniin kan isiniif dhiyeessinu ta'uun keenya duras beekamaadha ammas itti fuunaa dhiyeenya kana keessas gara magaalaa Dodolaa akkasumas gara magaalaa dheerattis maashina bareedaa tokko harkaa qabna isas isin dhiyeessina inshaallah akkasii fuun hordofaan dhaamsateen yeroo hundaati. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.